Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaanaaf feerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warri dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kennaa affeeramtanii jirtu kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo deemu oduun jalqaba. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12 qabxii olaanaa fidaniif sagantaa badhaasatii fi akkasumas beekamtii kenneefii jira. Gama biraatiin immoo marii dhimma barnootaa irratti gaggeeffamaa jiru irratti obbo Saadaat Nashaa haasaan taasise yaada falmisiisaa komii fi akkasumas gaafilee garaagaraa kaasee jira. Maal jedhe dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun ittaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaratti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa guutuu keessatti bakkoota garaagaratti loltoota mootummaa wajjin gaggeessaa jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiruun injifannoo ol'aantummaan irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaratti loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruunis loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaatti dhaqqabsiisaa jira jedhee jira. Ammas fufteedhaan haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Isiniin kenna mootummalleen gama isaatti waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatii fi kibba Oromiyaatti socho'aa jiru guutumaan guutuutti qulqulleessuu fi oopereeshinii bal'aa jalqabe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduun itti aanu pirezidaantiin Somaalilaandii guyyaa 3 daawwii hojii magaalaa Finfinneetti taasisee jira. Akkasumas dhimmoota garaagaraa irratti marii iccitiin eeggame Muummicha Ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi aangaa'ota ol'aanoo waliin gaggeessanii jiru. Dhimmichi marii iccitiin qabamee jira. Pirezidaantiin Somaalilaand immoo maricha xumuruun yookaan immoo daawwii isaa xumuruudhaan har'a milkaa'inaan gara Somaalilaand deebi'uu waajjirri isaanii beeksisee jira. Iccitiin miliqee ba'e akka agarsiisutti immoo Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa Eertiraa irraa gara Somaalilaand deebisuudhaaf jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Nu wajji turaan affeerraa kennaa guutuun oduu kunooti. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota kutaa 12tti qabxii ol'aanaa galmeessaniif beekamtii fi badhaasa kennee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota bara barnoota 2017tti firii qormaata kutaa 12ffaa qabxii ol'aanaa fidaniif badhaasa fi beekamtii kenneefii jira. Barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2017 qabxii ol'aanaa galmeessan akkasumas manneen barnoota barattoota guutumaan guutuutti dabarsanii fi qaamolee milkaa'ina kanaaf tumsa taasisaniif badhaasa fi beekamtii kennee jira. Badhaasni kunis barattoota qabxii waliigalaa 500 ol galmeessaniif kan kenname yoo ta'u haaluma kanaan saala lamaaninuu barattoota sadarkaa tokkoffaa bahaniif birrii 100,000 sadarkaa lammaffaa bahaniif 75,000 sadarkaa sadaffaa bahaniif birrii 50,000 badhaasee jira. Akkasumas badhaasa fi beekamtiin kun manneen barnoota barattoota dabarsan tokkoffaa hanga sadaffaa qabatan kan badhaafaman yoo ta'u manneen barnoota bultii addaa Dodolaa badhaafamaa waancaa ta'uu beekamee jira yookaan immoo waancaa badhaafamee jira. Gara biraatiin immoo yaa'iin barnoota Oromiyaa bara 2018 mata duree barnoonni dagaagina misooma qabeenya humna namaatiif jedhu irratti magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Yaa'ii kanarratti obbo Saadaat Nashaa haasaa taasiseen barnoonni meeshaa gaara hiyyummaa fi boodatti hafummaa diiguun guddina hawaas diinagdee saffisiisuu fi ijaarsa sirna dimokiraasii ammayyaa milkeessuuf biyya cimtuu ijaaruuf murteessaa ta'uu dubbatee jira. Itti dabaluunis sochii hanga ammatti taasifameen daandiin mootummaan qabatee hojjechaa jiru sirrii ta'uu barattoonni qabxii olaanaa galmeessaa jiran agarsiistuu guddaadha jedhee jira. Obbo Saadaat Nashaa kana haa jedhu malee akka naannoo Oromiyaatti kufaatii barattoota waggoottan walitti aanan sadan kana mul'ate irratti hawaasaa fi barattoota biraa akkasumas qaamolee garaagaraa biraa koomiin guddaa fi gaafileen baay'een ministeera barnootaa irratti ka'anii jiru. Hayyoota fi xiinxaltoonni hedduun waggoota sadan kana hojiin ministeerri barnootaa hojjete barattoota kuffisuu qofa osoo hin taane kan biyyallee kuffise jechuudhaan yeroo garaagaraatti yaada kennaa turanii jiru. Obbo Saadaat Nashaa barataa qabxii olaanaa fide akka ragaatti dhiyeessuun sirrii miti. Barataan qabxii olaanaa fidu durirraa hanga har'allee jira.
Kuni waan adda ta'ee miti. Garuu baroottan sadan darbe kana walitti aansuudhaan barataan haala hin eeggamneen kufee jira. Barataa 100 keessaa barataa 3 dabruu jechuun maal jechuudha? Manneen barnootaa baruma kana 500 ol Oromiyaa qofa keessatti barataa tokkollee osoo hin dabarsin hafanii jiru. Obbo Saadaat kana hoo quba qaba jechuudhaan hayyuun tokko yaada kan kenne yoo ta'u, barataa 100 keessa barataan tokko darba manneen barnootaa dhibboota lakkaa'aman keessa barataan tokkollee osoo hin darbin hafuun akkuma biyyattiittuu yaaddoo guddaa ta'ee jira. Kanaan hoo obbo Saadaat Nashaa maal jedhu? Hawaasni immoo rakkoo kanaan wal qabatee ministeera barnoota Itoophiyaa irraa abdii hin qabnu jedhanii jiru. Ministeerri barnoota Itoophiyaa barataa 100 keessaa 3 kuffisee 100 keessaa 5 kuffisee barataan 97 fi 95 eessa haa dhaqani? Karoorri inni baaseef maali? Gochi akkana firii qormaata barattootaa irratti raawwatamuun kan shiraan hojjetame ta'utu duuban jira jechuudhaan hawaasni yeroo garagaraatti yaada kennaa turanii jiru. Barattoonni kufan kun rakkoolee hedduuf saaxilamanii jiru. Hiyyummaaf saaxilamanii jiru. Ba'aa biyyattii ta'anii jiru. Rakkoo isaa mudate kana mo'atuuf yeroo wixxirfataa turanitti rakkoolee garagaraatiif saaxilamanii jiru. Barataa 100 keessaa 3 dabre jechuun qaanyiidha. Kuni ta'ee osoo jiru obbo Saadaat Nashaa daandiin mootummaan qabate sirriidha jedhee har'a barataa tokko qaqqabxee ol aanaa fide akka ragaatti dhiyeessuu fi dubbatuun rakkoo jiru haguuguu fi rakkoo as deemaa jiruufis furmaata kaa'uu dhabuudhaaf wanti hojjetamaa jiru waan agarsiisu jechuudhaan hayyuun tokko yaada nu kenneen ibsee jira. Hayyuun kun itti dabaluunis yaada furmaataa jedhuudhaan kan inni kaa'e rakkoo gama damee barnootaatiin jiru mootummaan xiyyeeffannaa kennee fi barnoota ilaalchisuun qorannaan gaggeeffame rakkoo jiru adda baasuudhaan furmaata kaa'uun fala ta'a malee ragaa madaala hin kaafne dhiyeessuun rakkoo jiru haguuguun furmaata hin fidu. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannaa kennee rakkoo jiru furmaata kaa'uun isarraa eeggama. Qorannaan gaggeeffamuu qaba, irratti hojjetamuu qaba jedhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa zoonilee, godinaalee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen injifannoo gagabbataa argatu beeksisee jira. Ammas haleellaa raawwataa jiruun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kan addunyaa kanarraa godaansee kan madeessuun kan booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu bakkoota garaagaraatti irraa hiikkatuun injifannoo argatu itti fufuu isaa beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa tibbana fufteedhaan loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argatu beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa Salaaleen aanaa warra jaarsotti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu beeksisee jira. Aanaa warra jaarsoo ganda Leencoo Boorsuu bakka addaa Dagaa Boorsuu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu booji'uu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaallattis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Onkololeessa 15/2025 aanaa Liiban Cuqqaallaa ganda Muummee Kosoroo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 30 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 16 madeessuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisu kan beeksise yoo ta'u, gama meeshaatiin AKM 6 gumbii 12 hidhannoo 6 akkasumas rasaasa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma zoonii giddugala lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti guyyaa kaleessaa tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun haleellaa guyyaa kaleessa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madeesse hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu kan beeksise yoo ta'u, lola guyyaa kaleessaa lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti gaggeessaa ture kana irratti miidhaa guddaa humna mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaan mudachiisee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu yookaan dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee 2 keessatti guyyaa kaleessaa tarkaanfii fudhatu isiniif gabaasee ture. Gabaasa kiyya kan guyyaa kaleessaa sagaleen isaa waan irraa kaafamee fi akkasumas dabalata odeeffannoo kana nu gahee jira.
godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu fi aanaa Algeessaachitti haleellaa raawwatee tureen waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa gurguddaa lama hojiin ala taasise jedhee jira. Mooraa waraanaa tokko aanaa Daarimuu bulchiinsa magaalaa Reemaa jedhamutti kan argamu irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala kan taasisee fi haleellaa bakka kanatti raawwateenis loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mooraan inni lammaffaa haleellaan irratti raawwatame aanaa Algeessaachi ganda Suphee bakka addaa Sakkoo jedhamutti kan argamu irratti yoo ta'u mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa moorota lamaan kana irratti raawwatee loltoota mootummaa 40 ol addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessee sagal immoo nagaatti yookaan fayyatti harkaan qabu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota kanneen irratti raawwateen meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaatii bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabatee odeeffannoo jiru argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan gama isaati lola Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru kana irratti opereeshinii bal'aa gaggeessuun waraana bilisummaa Oromoo keessattuu giddugala Oromiyaatii fi kibba Oromiyaatti sochii taasisaa jiru dhabamsiisuuf duula bal'aa gaggeessuuf qophii kan xumuree fi humna hedduu bobbaasee yeroo ammaa kana bakkoota garaagaratti opereeshinii gaggeessaa kan jiru ta'uunis odeeffannoon nu dhaqqabe ibsee jira. Duula waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatii fi kibba Oromiyaatti balleessuuf milkaa'aa jira jedhee jira. Ta'ullee odeeffannoon milkii isaanii maal akka ta'e nu hin dhaqqabne. Oduu gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaratti humnoota haaraa leenjisaa ture eebbisuu itti fufee jira. Tibbana giddugala Oromiyaatti guyyaa 10 keessatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture marsaa hedduu eebbisee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaattis humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbisuu beeksisee jira. Oduun itti aanu pirezidaantiin Somaaliilaand dhimma hojiitii fi daawwii guyyaa 3 Itoophiyaatti taasisan milkiin xumuruun isaanii himamee jira. Pirezidaantiin Somaaliilaand Abdurrahman Muhammad Abdullaahi Irroo daawwannaa hojii guyyaa 3 Itoophiyaatti taasisanii jiru. Daawwannaa hojii Itoophiyaatti guyyaa 3 taasisan kana waajjirri isaanii milkaa'aadha jedheeni jira. Akkasumas daawwannaa hojii Itoophiyaatti taasisan milkaa'inaan xumuruun gara biyya isaaniitti deebi'uu himee jira. Turtii taasisanii muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi akkasumas qondaaltota olaanoo Itoophiyaa waliin mari'ataa turu kan ibse yoo ta'u dhimmi irratti mari'atame maal akka ta'e gama Itoophiyaattis ta'e gama Somaaliilaand irraa wanni ifoome hin jiru. Pirezidaantiin Somaaliilaand gama aangootti erga dhufe gama Itoophiyaa dhufuudhaan daawwii taasisuun isa kan jalqabaa yoo ta'u onkololeessa 14,2025 hanga onkololeessa 16,2025tti magaalaa Finfinneetti daawwannaa hojii taasisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e iccitiin marii isaanii maal akka ta'e keessoo isaaniitti miliqee bahuudhaan nu dhaqqabee jira. Mata dureen marii isaanii dho'isaan irratti mari'ataa turan akka jedhametti dhimma buufata galaanaatiin yookaan balbala buufata galaanaatiin wal qabatu jedhamee jira. Itoophiyaan asab argachuu qaba jechuudhaan yeroo dheeraaf Eertiraan wal dura dhaabbatuu fi wal dorsisaa turanillee yeroo ammaa kanatti buufata asab dhiisuudhaan yookaan Eertiraa irratti tarkaanfii fudhatuuf qophaa'aa turte hunda dhiisuudhaan gara Somaaliilaand deebi'uudhaan dhimma hulaa galaanaa irratti mari'atuun dhimma hulaa galaanaa gara Somaaliilaand deebiftee jedhamee jira. Durumaayyuu Eertiraa wal dura dhaabbatuu fi walitti fokkoraa turuun ajandaa taasisuudhaan hawaasa ittiin burjaajessuu fi waan hojjetamaa ture jechuudhaan qaamonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Ammas waca kana gara Somaaliilaand deebisuudhaaf ajandaa biraa baasuudhaaf wanti yaadamee jira jechuudhaan shakkii qaban ibsanii jiru. Itoophiyaan dhimma hulaa galaanaa gara Somaaliilaand deebisuun isii ammallee ajandaa waca biraa uumuudhaaf kan karrabanuu fi kan haala mijeessu jechuudhaan yaadni kan itti kenname yoo ta'u hundaafuu oollee bullee waan ta'u kan arginu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.